Mata duree biraa qabadhee deebi'een jira. Akkam jirtu ooltanii bultanii fayyaa keessanii kabajamoof jaallatamu maatii chaanalii kana. Mata dureen amma qabadhee jiru gaaffii namoota tokko tokko irrattis kan hundaa'e kan ofii kos yeroo hedduu kan namoonni na gaafatan waa'ee ulfa ofiin tasa adda citu. Ulfa ofiin ba'u maaltu fidaa akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhudha. Miscarriage or spontaneous abortion. Egaa ulfi karaa lama ba'uu danda'a. Kan jalqabaa yeroo hedduu namoonni ulfa sana hin barbaanne yoo ta'e waan adda addaa gochuudhaan ulfa sana adda kutu. Kan lammaffaa immoo tasa ofuma isaa ulfi tokko adda cita. Mee ulfa tasa ofuma isaa adda citu ofuma isaa ba'u maaltu fidaa furmaanni maali kan jedhu akka armaan gaditti waliin haa ilaallu. Hanga dhumaatti na hordofaa waan barumsa gaarii irraa argattu dhee yaada. Ulfa ofiin ba'u jechuun osoo haati sun yookaan dubartiin sun hin fedhiin tasa ulfa adda citu jechuudha. Kun egaa isa ulfa dawaa adda addaa fayyadamuudhaan ofumaa baasuu barbaaduudhaan ba'urraa addadha jechuudha. Ulfa gadameessa keessatti uumamu keessaa walakkaa kan ta'u osoo dubartiin sun hin beekin akkasumas immoo osoo marsaan laguu isheen hafin ofumaan adda citte jedhamee tilmaamama. Kun baay'eedha egaa. Addunyaa kana keessatti ulfa uumamu keessaa ulfa gadameessa keessatti uumamu keessaa persentaan 50 walakkaa kan ta'u osoo dubartiin sun akka ulfoofte hin beekin osoo ji'an guutiin jechuudha osoo marsaan laguun hafin ulfi sun adda cita. Dubartoonni hedduun isa kana hin beekan jechuudha. Akkuma ulfaanii hin beekanii ulfi sun adda citeera. Dubartoota akka ulfaahamne erga baranii booda erga akka ulfi gadameessa isaanii keessatti uumame beekanii booda dubartoota ulfa keessaa persentaa 10-20 kan ta'an immoo ulfi ammas ofuma isaa adda cita. Kan jalqabaa osoo isaan akkuma ulfaan hin beekaniidha. Ulfi uumamuu isaayyuu hin beekanii. Kan lammaffaa kun immoo erga akka ulfaa'anii baranii booda mana yaalaattis erga itti himamee booda ulfaa'eera gadameessa keessatti daa'imni uumamaa jira erga jedhanii booda dubartoota 100 keessaa dubartoota 10-20 kan ta'an ulfi sun adda cita jechuudha. Ulfi ofiin adda citu hedduun yeroo hedduu ji'a 3 jalqabaa keessatti raawwata. Ulfi uumamee ji'a 3 keessatti jechuudha. Ulfi ofiin adda citu kan ulfa 7-20 booda uumamu persentaa tokko qofa. Ulfi ofiin adda citu qoricha tokko malee ofuma isaa tasa kan adda citu yeroo hedduu ji'a 3 jalqabaadha. Yookaan immoo ulfaatinni qaama daa'imaa walakkaa kiilogiraamaa hin ta'in giraama 500 gaditti jechuudha. Ulfa ofiin adda cituuf sababa kan ta'an maali? Maaliif dubartoonni tokko tokko ulfi isaanii ofumaan adda cita kan jedhu maaltu kana fida jedhu yoo ilaalle ulfa ji'a jalqabaatti ofiin adda citan keessaa harki walakkaan yookaan persentaan 50 sababa rakkoo kiroomosoomii micireen sun qabuuni. Dubartiin tokko gadameessa ishee keessatti micireen uumame ji'a jalqabaa keessatti ulfi sun adda cite yookaan ba'eera taanaan yeroo hedduu persentaan 50 walakkaan isaanii daa'imni sun yookaan micireen sun sababa rakkoo kiroomosoomii qabuufi. Rakkoon kiroomosoomii sun egaa tariitii akkwaayirdiidha kan erga micireen sun uumame dhufedha yookaan immoo kan sanyiin dhiiraa yookaan sanyiin dubaraa yookaan hanqaaquun ispeermii fi hanqaaquun jechuudha rakkoo isaan qaban irraa kan ka'edha. Herediitarii ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun ba'uuma qaba silas. Inni sababa rakkoo kiroomosoomii dhufe kun ba'uu qabaayyuu ba'a. Daa'imni rakkoo kiroomosoomii qabu boodas hin guddatu jechuudha. Rakkoo kiroomosoomii ciccimaa waan ta'eef kan yeroo hundaa ofumaan ba'u. About half of all miscarriages that occur in the first trimester are caused by chromosomal abnormalities which might be hereditary or spontaneous in the parent sperm or egg. Kanaaf egaa ulfi persentaan 50 ji'a jalqabaatti ba'u rakkoo kiroomosoomii qaba micireen sun. Kanaaf ba'a jechuudha ofuma isaa. Naachuraalii uumaan egaa gaafa uumu maal godhaa? Daa'imni sun booda guddatee seeraan hin guddatu taanaan rakkoo kiroomosoomii qaba taanaan qaamni keenya akka ofuma isaa baasu taasisa jechuudha. Qaamni dubartii sana akkuma dhiibee of keessaa baasu osoo hin fedhiin bifa abboorshiniin akka ba'u ta'a jechuudha. Naachuraalii uumamumaan. Inni guddaan egaa sababa ulfi ofiin adda citu rakkoo kiroomoosoomiidha. Haa ta'u malee rakkoowwan biraas jiru kan kana fidan. Inni lammaffaan umuriin haadhaa kan waggaa 40 ol taate yoo ta'e advanced maternal age kan jedhamu kanaan dura hojjedheera. Erga umuriin deemee booda mucaa godhachuun rakkoo adda addaa qaba. Isaan keessaa tokko ulfi ofuma isaa adda cituu danda'a jechuudha. Gara biraan haati rakkoo fayyaa kan godhatte yoo ta'e yookaan kan qabdu yoo ta'e dhibeewwan daddarboo isaa ta'anii dhibee onnee, dhibee kalee, dhibee fayyaa gara biraa dhibee makamoo haa ta'u kan qabdu yoo ta'e tarii ulfi sun adda cituu danda'a. Akkasumas bakka gadameessa keessa itti micireen uumame kan bakka sirrii hin taane yoo ta'e
bakka uumamuu qabutti hin uumamne yoo ta'e micireen ulfi sun adda cituu danda'a ofuma isaa. Improper implantation of fertilized egg in the uterine lining. Garbiraan gadameessi haadhaa uumamumaan kan rakkoo qabu yoo ta'e uterine abnormalities incompetent cervix kan jedhaman kun uumamumaan kan rakkoo qaban jechuudha. Garbiraan qorichoota tokko fakkeenyaaf kan finnisaaf kennaman dhibee finnisaa tiriit gochuuf kan kennaman adda kutuu danda'u kan. Kun egaa akka fakkeenyaatti qoricha finnisaaf kennamu fudhu malee qorichoota hedduu jiru kan akka osoo nuti hin beekin dhibee fayyaa garbiraaf fudhatanii dubartoonni waan sun adda citu. Akkasumas haati hirna nyaataa kan qabdu yoo ta'e malnaawurishdi taateetti yoo ta'e ulfi sun adda cituu danda'a. Akka waliigalaatti kan beekuu qabnu wanti akka ulfi ofiin adda citu taasisu kiroomoosoomiidha. Rakkoo kiroomoosomii qabaachuu micireedha. Kanaan alatti garuu waan hedduu kana fida. Haa ta'u malee kan hawaasni keenya yeroo hedduu akka sababaatti dhiyeessumaadha. Hojii kana hojjedheen saban hojii kana hojjedheefidha jedhanii yaadu. Fiizikaal aktiviitii uffata miiceen waa baadheen kana haa ta'u malee akka qorannoon hedduun agarsiisutti hanga ammaatti dhiphinni sammuu yookaan istireesii qabaachuun jireenya keessatti hojii adda addaa hojjechuun hojii cimaas haa ta'u walqunnamtii saalaa raawwachuun akka namni yaadu kana ulfata sadda kutuun fidu. Tokko akkamitti yaadu sababa walqunnamtii saalaa taasiseef ergan ulfaa'ee booda ulfi kun adda citanii yaasisu. Haa ta'u malee kun roongiidha dogoggora jechuudha. Yeroo ulfaa walqunnamtii saalaa taasisuun akka ulfa adda citu gonkuman taasisu. Hojii adda addaa hojjechuunis kana fidu. Haa ta'u malee hojii adda addaa hojjechuun ulfa addan kutuu jennu garaa ishirra miidhaan ga'uu hin qabu. Waa garaa ishirra rukkuteera taanaan tiraawomaan irra ga'eera taanaan dhufuu danda'a. Haa ta'u malee hojii adda addaa waan hojjenneef kun hin dhufu. There is no proof that stress or physical or sexual activity causes miscarriage. Dhibeewwan fayyaa tokkoof yaalamuun yoo fayyaan sun tiriit ta'e yoo inni fayyee carraa adda cituu ulfa sanaa ni hir'isa. Fakkeenyaaf haati tokko dhibee TB qabdi yoo ta'e, dhibee busaa qabdi yoo ta'e, dhibee onnee qabdi yoo ta'e, dhibee sanaaf yoo yaalamte carraa ulfa adda cituu ni hir'ata jechuudha. Mallattoolee dubartiin yeroo ulfi ishee adda citu agarsiistu keessaa gurguddoon akkuma beekamu tokko dhiiga xiqqaa hanga guddaa gadameessaa dhufu qabaachuu karaa qaama saalaa. Kun egaa beekamaadha. Dhiigni xiqqoon ulfi sun ji'a tokko kan hin caalle yoo ta'e ulfi sun dabalaa deemeera taanaan ji'a 2 ji'a 3 geera taanaan dhiigni hedduun dhufuu danda'a. Akkasumas dhukkubbii garaa fi garaa muraa yookaan kiraampii abdoominaal peen kan jedhamu dhukkubbii garaa qabdi. Ni godhattu jechuudha wantoota kana. Yeroo wanti kun mul'ate yoo wanti kun isaan irratti mul'ate dubartoonni maal gochuu qabu? Ogeessa fayyaa mariisisuun ilaalamuu qabu. Ilaalamuun kun maal fayyadaa? Tokko wanti sun guutummaa guutuutti hin baane yoo ta'e ba'uu qaba gadameessa keessaa. Incomplete abortion ta'uu danda'a. Qaamni miciree walakkaan bahee walakkaan hafeera taanaan achi keessa gaafa turu gadameessa keessa gaafa turu rakkoo adda addaa fiduu waan danda'uuf ogeessi altiraasaawundi ilaalee guutummaa guutuutti hin baane taanaan hin baasa jechuudha. Akkasumas ulfi adda cituun booda ulfi erga irraa bahee booda ho'inni qaamaa yoo dabale fever tempereecharii qaamaa yoo dabale dhukkubbii garaa yoo qabaatan qorrisiisa akkasumas mallattoo gara biraa qabaannaan tariitii infekshinii uumee ta'uu mala waan ta'eef ilaalamuu qabu yaalamuu qabu jechuudha. Yeroo hedduus erga ulfi bahee booda marsaan laguu yoom deebi'edhanii gaafatu dubartoonni hedduun. Ulfi erga adda bahee booda erga adda citee booda dubartiin tokko erga aboorshinii gootee booda karaa uumamaas haa ta'u kan ofii adda citus haa ta'u karaa mana yaalaa erga aboorshin ta'ee booda marsaan laguu 7 4 hanga 7 6 gidduutti deebi'ee dhufa ofuma isaa. Kanaan dura da'umsaa booda yoom dhufanneerra ji'a 3 hanga ji'a 6 turuu danda'a akkaataa haati sun harma hoosaa turteetti. Haati sun sirriitti harma hoosisnaan hanga ji'a 6 turuu danda'a. Haa ta'u malee aboorshinii booda garuu 7 4 hanga 7 6 gidduutti marsaan laguu deebi'ee dhufa sanaa booddee ulfaa'uu dandeessi jechuudha. Takka garuu osoo ulfi hin bahin dhiigni xiqqoo mul'atee dhiisuu mala. Kan nuti dogoggoruu hin qabne dhiigni dubartiin ulfi yoo qabaatte yoo tariitii karaa gadameessaa dhiigde karaa qaama saalaa ulfi bahee jechuu miti yeroo hundaa. Dubartoonni ulfi sababa adda addaadhaan dhiiguu danda'u. Maaltu fida kana jennee ilaalle fakkeenyaaf yeroo micireen gadameessatti qabatu implantation bleeding kan jedhamu jira. Ulfi uumamee guyyaa 7 hanga 10 gidduu micireen dhaqee gadameessatti yeroo qabatu xiqqoo ni dhiigu. Akkasumas immoo yeroo ulfi bahuuf jedhee ofuma isaa deebi'ee dhiisu jira. Treated abortion kan jedhamu. Yeroo kana xiqqoo dhiiganii dhiisu jechuudha. Kanaaf egaa dhiigni jiraachuun karaa gadameessaa ulfi beera jechuun miti yeroo hundaa. Ulfi bahuuf jedhee dhiisuu danda'a. Yeroo kana rest gochuu barbaachisaa ogeessa fayyaa mariisanii
ulfi kun walakkaan qaama miciree baheeramoo hin baane kan jedhu altiraasaawundiidhaan ilaalee ogeessi yoo hin baane ta'e guutummaatti tiriitan dabboorshiniidha. Ulfi ba'uuf jedhee deebi'ee hafeera. Kanaaf boqonnaa guyyaa muraasa akka isheen taasistu taasisa ofuma isaa dhiisa jechuudha kun. Implantation bleeding kan jedhamu immoo micireen yeroo gadameessatti qabatamu dubartoonni hedduun ishee kana dhiiga xiqqoo qabaatu kun noormaaliidha waan rakkoo qabu miti kan eegamudhas. Kanaaf egaa dhiigni jiraachuun qofti abboorshinii miti jechuudha. Akkasumas egaa kan nuti beekuu qabnu maadha kan dubartoonni keessumaa beekuu qaban ulfi sababa tokko malee walitti aansee si'a lama si'a sadii yoo adda citeera ta'e marsaa tokko marsaa lama ilaalanii itti deddeebi'ee dhufeera ta'e wanti kun ogeessa fayyaan ilaalamanii wanti akka ulfi amma adda citu kan taasisu jira adda ba'ee yaalamuu qaba. Fakkeenyaaf dhibee maayoomaa gadamee isarratti dhiitoo wayii ba'e yeroo ta'e sarviksiin isaanii kompiitanti ta'e yeroo ta'e kompiitanti sarviks kan jedhamu yeroo kana sarviksiin isaanii yeroo malee banama osoo ulfi yeroon hin gahin yeroo kana hidhuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf ogeessi fayyaa ilaalee maaltu amma akka dubartii kanarraa ulfi ba'u taasisa jedhee ni yaala waan ta'eef qoratamuun barbaachisaadha amma ulfi ba'ee rakkisnaan. Kan beekuu qabnu dabalataan garbiraan ulfi ofiin yoo adda cite dubartii sana yookaan haadha sana ni naasisaa ni gaddisiisa malee ta'uu waan qabuuf ta'e. Sababni isaas daa'imman yookaan micireen yeroo hedduu adda citu rakkoo kiroomosoomii waan qabuufidha. Rakkoo kiroomosoomii qabaannaan immoo guddatees booddee naman ta'u waan ta'eef ba'uu qaba waan ta'eef ba'ee kan neechariiti uumamatti akkasitti qindeesse waan ta'eef ittisuunis hin barbaachisu ittisuunis hin dandeenyu hin qabnus. Irlii booddee daa'imni guddatee naman taane rakkoo kiroomosoomii qabu uumamni ofuma isaa qaama keessaa baasaa jira waan ta'eef isa kan akkasitti fudhachuu qabu malee gadduu fi aaruu hin qaban jechuudha. Akkasumas egaa dubartoota ulfa tasa jalaa adda cite keessaa parsantaa tokko qofatu irra deddeebi'ee wanta kana godhata. Dubartoonni hedduun yeroo ta'etti abboorshinii godhatu haa ta'u malee sanaa booddee deebi'anii nagaama da'uu nagaama ulfaanii da'u jechuudha. Dubartoonni parsantaa tokko ta'an garuu dhibba keessaa tokko si'a lama si'a sadii walitti aansee dhufuu danda'a wanti kun. Yeroo kana yaala ogeessa fayyaa mariisanii qoratamanii dhibeen isaa adda ba'ee tiriitimentii argachuu qabu. Kanaan ala marsaa ulfaa tokko irratti ulfi waan adda citeef yeroo dhufus yookaan ulfattaan irratti adda citanii eeguun yookaan yaaduun sirrii miti jechuudha. Ulfa ofiin adda citu yookaan ulfa ofiin ba'u ilaalchisee barnoota gabaabsee hawaasaaf qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa sabiskiraayib gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa turtii gaarii.